argitan kana har'a waan addaa jechuudha waan bareedaa ta'e qabadhee isinii dhufe mana aaraa namootiin dugdi dhukkubuu fi qaamni isaanii miidhaguu fi lallaafuu akkasuma dubartoonni infekshinii gadaamessaa ta'e dhukkubii gadaamessaa qaban assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu eessa jirtaa haadha razan yookiin Zubeydaa eessa jirta warri jettanii akkuma asitti argitan waan addaa waan bareedaa ta'e qabadhee isinii dhufee jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yuutuubiin kiyya sabskiraayib kun 50 galuu nama 700 ho'itu hafe sabskiraayib naa godha kanaaf akkuma asitti argitan bakka jechuudha aaraa yookiin qayyaa dhaquuf deemaa jira akka amma argitan kana karaa deemaa jira namootiin jechuudha faayidaa qayyaa akkasuma bu'aa isaa ashama isiniin jedhee warroon amantii biraa qabdan baga jiraatanii jirra jirtu isiniin jedha hin hammase yookiin ammoo tuyyuu hin tardaree mirqaanee sanumaaf isiniin jedha kun akkuma argitan baajaajiin erga fagoo deemee jedhee irraa bu'ee jechuudha amma garana deemaa jira kun namootii barbaadaniif booda viidiyoo biraarra qabadhe isinii dhufaa bakka kana mana barumsaa wayiitu jira akka lookishiina yookiin iddoo isaa itti beekuu dandeettanii lukaan deemnee achi gahaa jirra isiniin jedha nama dhukkubuufis tahee nama bareedina barbaadullee kadhibamuuf ka bareedina barbaadullee waliin deemuu ni danda'a kunuu achi geennee seennee jirra as seenaa jira kanaaf mee hanga xumuraatti viidiyoo kana ilaala qayyaati hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hanga xumuraatitti akka qayyannuu fi akkasuma immoo kunuu asitti akkuma asitti argitanitti kan aadaati isinii galee kunuu qayya birri isaa wajjin itti aansu namootuyyuu anis wajjin kootta kuni bakka boqonnaa itti godhanii salpha jechuudha argitanii hedduu namatti tola as keessa immoo mana shaaworii bishaan ho'atuyyuu jira akkamitti akka asammuutuyyuu wantoota barbaadanii fi waan kaa'ataniidha akkamitti gabaabatti akkamitti akka qayyannuu fi biyya gahee gallee jenne mee maalidhaanii eessa dhaqnee namootiin hin beekne jechuudha lakkoofsa bilbilaa fudhachuudhaan as dhuftanii qayyachuu ni dandeettanii lookishiina yookiin ammoo tuyyuu iddoo isaa bakka isaa guutumaan guututti kan isin eeruu fi lakkoofsicha haadha mana qayyaa kanallee kan isinii kennu isiniin jedha Noora. Aadama bareedina mana. Nuduki kan gootee har'a agarsiisa kan. Kun akkaafannamuu godhadheessa. Irratti sana waraana kana guutuu. Akkuma seef godhii kan mana qayya kana yoo qayyannu jechuudha faayidaalee isaa namootiin hedduun hin beeytanii akkasuma immoo namoonni hedduun illee kan hin beeyne ni jira. yeroo kana badee jira jechuudha garuu haala ammayyaa tahee fi karaa salphaa taheen boolla osoo hin qotini hunda isaatu ni argitan jechuudha maashaallah hedduu kan namatti tolu fakkeenyaaf kuni kurree disticha saniiti akka tisiimofte ilaala aara gabaabumatti mee faayidaalee isaa tokko tokko isinii haala kaa'u tokkoffaa irratti infekshinii gadaamessaa yookiin ammoo infekshinii qaama saalaa hin ittisa akkasuma mootuyyuu infekshinii gadaamessaa namootiin kintaarotii qabinis tahee itti aansu namoo jabina qaama keenya laaffisuuf miidhagina hedduu jechuudha rifeensa dheeressuuf illee laaffisuuf illee akkamitti rifeensa dheeressa isa warri jettan tokkoffaa irratti rifeensa kana ho'a kennaa fi yeroo ibidda kanarra taa'anii dhadhatu sirriitti dibatama dhadhaa qofa osoo hin tahin haala amma ammayyaa taheen jechuudha isa aadaa qofa osoo hin tahin ammayyaadhaan wantoota rifeensa dheeressan walitti dabalanii dhadhaadhaan ofirra kaa'uu ni danda'anii yookiin dibachuu ni danda'anii dhadhaan dirqama battaluma sanitti jechuudha yeroo aararra ta'an yookiin ammoo qayya irra jiranii hedduu gabaabumatti kan ho'isuun qaama seenuu fi dhadhaan sun daddafee sammuun keenya yookiin buqqeen keenya dhuguudha jechuudha. Kanaaf battalatti waan faayidaa argatuuf akkasuma immoo achi yoo baatanii jettan yeroo dheeraa turtanii qaamni erga isinii qabbanaa'ee jedhee hundaarra tartiiban kan isin agarsiisu ta'a fedhii rabbii tokkichaatiin qaama keessan dhiqattanii rifeensa keessan sirriitti dhiqattanii ni laafa baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Akkasuma immoo dhukkubbii duudaa hedduu jabinnaa fi akkasuma immoo qorra nu keessa qabbana jilba luka akkasuma immoo sarbaa kennaa tahee
walumaa galatti qorra qaama keenya qabe hunda isaa namoota as dhufanii godhatan. Ani har'a viidiyoo isin hojjedhe malee har'a qofaa miti isiniin jedha. Asiin durallee dhufnee jirra dhukkubbiifillee tahee akkasuma mootuyyuu kan qorra namni seenee jedhe dhugaa rabbi kanatti keessaa lafarra walalii isin argitan kanarra gadi yaa'a jechuudha. Isinii galee akkasuma mootuyyuu erga asirraa aara kanarraa bahanii bakka itti boqotan yookiin itti ciisan sanillee achumattuyyuu keessaa yaa'a jechuudha. Kanaaf gabaabamatti warra nama qorri dhayeefillee bu'aa hedduu qaba. Namoonni hedduun hin beekane. Itti aansuun ammotuyyuu infekshinii akkamii balleessa hojjettan tokkoffaa irratti mukni kuni dawaadha jechuudha. Isinii galee akkuma sitti argitan kana kuni hara amma akkana taa'u malee kan biraati kan nuu kennamu. Mukni kuni dawooma adda addaa qaba. Dawooma infekshinii fi rakkoolee gadaamessa keessattuyyuu dubartootaaf bu'aa hedduu kan qabudha. Isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Ani amma tokko irraa gaggabaabsee isinii hime malee bu'aaleen isaa lakkaa'amee kan dhumatuu fi himamee kan dhumatu mitiidha. Namoonni jechuudha isa kana akkamitti arganna? Eessatti arganna? Shaashamannee keessa warri jirtan keessattuyyuu Adaamaa keessallee naabeeysisi jedhanii na dubbisanii dhugaa rabbii carraa hin arganii garuu ka shaashamannee kanatti fayyadamee isin agarsiisuu barbaada. Namni biyya namaa turtanii mukayyatni qaamni isin seenee akkasuma warroonni biyya Awurooppaa irraa dhuftanillee qabbanaa fi asii qilleensi wal isin jalaa faale as dhuftanii fayyadamtanii qaama keessan miidhagfattanii bareechifattanii deemuu ni dandeettanii. Iskiraappileen ammayyaa jechuudha. Isinii galee iskiraappii gosoota barbaaddanii kan aadaa yookiin ammoo amma jechuun bifa ammayyaatiin haa ta'u malee fayya qabeessa ka ta'e naachuraala jechuudha. Kan akka maal isiniin jedha hirdii aybii yookiin ammoo tuyyuu zabaadii urgoo namoonni akkaataa adda addaatiin waamuu dandeettanii. Itti aansuun ammoo tuyyuu daa'imaa dhadhaadhaa isinii galaa jiraa miti akkasuma immoo qasila yookiin ammoo sidira yookiin ammoo qurquraa isa jedhamuun sanii maqoolee hedduu waamanii haga danda'uu fi maqoolee beekuun isinii ibsaa jira jechuudha. Iskiraappii kabunaallee ni jira. Buna tumamaa Afrikaan qopheessee namoonni hedduun bunni michii nutti warri jettaniif isuma fuula qofaaf yookiin ammoo gogaa qaama keenyatiif fayya qophaa'edha. Hunda isaa inshaallah ni argitanii. Tokkoffaa irratti jechuudha iskiraappii akkaataa barbaadaniin dabaree qabsiisanii kan qulqulleessaa kan dibanii kan qulqulleessaa kan dibanii haga oqasan irra jirtanitti kan isin miidhagsanii isin bareechisanii gabaabamatti viidiyoo kanatti aanu jechuudha qabadhee isiniif dhufa. Isin ammoo viidiyoo kana share like subscribe gochuun hiriyoota keessanii qooduudhaan viidiyoo qayyaa jalqabarraa hanga xumuraa akkamitti qayyannaa daqiiqaa meeqa irra turraa erga qayya keessaa baanee qaamni nama hooksisaa isa kana hoo maaliin uf wal dhaannaa akkasuma ammoo akkamitti qilleensa kan ofni ofirraa ittisna warra jettan hundi isaatuyyuu qayya akkuma faayidaa qabu miidhaa qaba. Lubbuu namaallee haga baasuu hin danda'a jechuudha. Hunda meeshaa isaa isin agarsiisuu barbaada. Jalqaba irratti akkamitti akka qayyatan dura itti deebina. Kuni liizariidha. Akkamitti jechuun meeshaa teessumaaf mijatee asirraa kan ta'anii fi akkasuma immoo kun kursiin isaa as ka jirudha. Itti aansuun jala kana distii ammayyaadha kan qayyaaf qophoofte akkasuma mootuyyuu yeroo aarri yookiin oo'e dabalee jedhee nama oo'e asirratti hin dandeenye kurreen isaa kan itti qadaadamudha. Isiniin jedha akkanatti argitanii cabaalleen gimmaas nu walakkaan isaa walakkaallee itti qadaadamuu danda'a. Guutulleen itti qadaadamuu danda'a. Maaliif akkaataa ibiddi sun kennatuu yookiin ammoo oo'aa deemuun haala kanaan itti fayyadamanii jechuudha. Kuni ogummaa dhuunfaati. Akkasuma ammoo isa kana akkamitti akka fayyadamanii fi meeshaalee isaa hunda qabadhee isinii dhufa. Muka qayyaallee qorsi biraallee hin jira. Inni kun ammoo akkuma sitti argitan nama hedduu keessummeessiti. Liizarii qaamatti godhatanii fi yookiin ammoo akkasi gad uffatanii ittiin aarfatanii isiniin jedha hunda qabadhee kan viidiyoo kana osoo hin tahin kan lammataa irratti namootiin daawwachuu barbaadanii viidiyoo kana subscribe like share gochuun hiriyoota teessanii qoodaa isiniin jedha. Horaa bulaa nagaatti fayyaan faaya.